Kawajin dabarsine Beekta Xalayyaa Jaalalaa Fageenyaan na dhoowwe. Yeroodhaaf maqaan kiyyallee ciitii isiniif haa ta'u kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee maatii koo bira taa'een hanga kutaa 10ffaatti baradheera. Haa ta'uutii garuu kutaa 10ffaa booddee qabxiin maatirikii waan naaf hin dhufneef fedhii kiyyaa fi fedhii maatii kiyyaan leenjii konkolaachisummaa baradheen hanga konkolaataan naaf kennamutti waggaa 2 gargaaraa konkolaataa ta'een magaaluma keenya keessaa hojjechaa jiraachaan ture. Abbaan kiyyaa hojjetaa mootummaa waajjira galii aanaa keenyaa keessaa kan hojjetudha. Haati koo immoo nu ijoollee ishee manatti seeraan kan guddistu. Maatii koo maatii kaanirraa adda kan isaan godhu fedhii koo fi fedhii obboloota koo humna kan qaban yoo ta'e hanga dhumaatti nu waliin bu'anii galma nu geessisuu barbaadu. Obboloota kiyya keessaa anaaf qabxiin maatirikii waan na jalaa hafeef baay'ee naa yaadda'u. Humna hin qabaniif malee liqeeffataniillee konkolaataa otoo naaf bitanii baay'ee itti tola. Seenaan jireenya jaalala kootii kan jalqabee yeroon ani barataa kutaa 8ffaa turedha. Dubartiin yeroo jalqabaadhaaf onnee kiyya keessa seendellee naannooma keenyatti dhalattee kan guddatte. Dur ijoollummaa kootti akka garaa koo waliin haasa'ee dubbadhee taphattus haa ta'uutii garuu erga haalli ishee hunduu jaalalaan natti mul'achuu jalqabee baay'ee ishee sodaachaan dhufe. Qofaa kiyya yoon ta'e karaa irratti yoon ishee argee nagaa gaafachuullee waantan ishee qaana'uuf miira addaa ta'e tokko narraa dubbisuu jalqabdeetti. Dabareen mana barnootaa keenyaallee tokko waan na tureef naannoo gara daree ishee deemeen ijaan otoo isheen argiin daree seeneen baradhu. Tarii yoo gara daree isaanii deemeen ija ishee argaa dhabe barsiisaan daree galeeyyuu barsiisaa kan jiru yoo ta'e balbala rukuteen sobeen nama daree sana keessaa beeku ofitti waameen dubartiin ani jaalladhe kuni dhufuu fi dhufuu dhiisuu isheen gaafadha. Gaafa dhufteetti naan jedhan anis akkuma ishee daree seeneen baradha. Gaafa hin dhufne naan jedhan immoo hanga isheen gara daree dhuftutti diida taa'ee eegeen yoon argaa ishee dhabe immoo barnoonni illee waan tanaaf hin galleef boqonnaatti deebi'een gara mana keenyaatti gala. Tarii maatii koo keessaa namni tokko barnoota addaan kutee galuu koo narratti bare sababa tokko uumeen mataan na dhukkubee barsiisaatu galaanuun jedhee fi kanneen kana fakkaatu dubbadheen amansiisa ture. Kawajin dabarsine Beekta Xalayyaa Jaalalaa Fageenyaan na dhoowwe. Hanga kana jaalladhus akkan jaalladhe hiriyoonni koollee narratti baranis deemee sin jaalladha jedhee gaafachuuf isaa ta'uu harkuma isheeyyuu nagaa gaafachuuf onneen godhanne. Baay'ee kan nama ajaa'ibu guyyaa tokko tokko harmeen koo waamichaaf isaa ta'uu dhimmoota hawaasummaa gara biraatiif gara mana isaaniitti ergaa na ergiti. Ani immoo ija ishee ilaalus haa ta'uu dura isheetti mul'achuun baay'ee waan natti ulfaatuuf ergan naannoo mana isaanii ga'ee booda bakka kiyyaa namni gara biraa akkanaaf waamuuf hiriyoota koo gara mana isaaniitti ergeen dhimma kiyya baha. Haati koo haadha isheetiin ilma koo kana sitti ergeen ture jettee waa'ee dhimma ishee yeroo kaastuu fi haati ishee immoo lakki kan dhufe ilma obbo Abaluudhaa ilmi kee dhufee waamicha na waamnee jettee deebistiifi harmeen kiyyas dhuftee natti dheekkamtee anis sababoota garaa garaan amansiiseen ofitti naraarfadha ture. Haala kanaan jaalalli kiyya cimaa dhufe. Barnoota kiyya kutaa 8 illee xumureen gara kutaa 9ffaatti darbe. Ammas garaa jabaadhee gaafachuu hin dandeenye. Otuun ani jaalladheen gaafachuu dadhabee jiru hiriyoonni koo hedduun isaanii xalayaa jaalalaa ishee barreessanii deebii jaalalaa ishee harkaa dhabaniiru. Dabareedhaan hunduu waa'ee ishee dhufanii natti odeessu. Otoo rabbi gara jabummaa akka hiriyoota koonaaf kennee anis gaafadheen furmaata kiyya argadhee baay'ee natti tola ture. Haa ta'uutii garuu ani kana gochuu hin dandeenye. Xalayaa jaalalaa
almeeqa barreesseen almeeqa immoo deebisee kukkutee. Turtii waggaa 2 kana keessatti bakkan xalayaa jaalalaa isheef barreessu otuun kitaaba barreesseera ta'ee yoona maxxanseen maamiltoota hedduurraa beekamtii horadheera. Haa ta'uutii kanaan hin geenye kutaa 9ffaatii gara kutaa 10ffaatti darbe. Dubartiin ani baay'ee jaalladhu kuni jaallatamuu ishees kaadhimamuu ishee osoo hin dhaga'iin heerumuu ishee gurri kiyya dhaga'e. Kawajiin dabartee eegaatanii faaya jaallu fageenyaan na dhoowwee. Galgala isheen heerumtee maqaan ishee mana keenyatti ajandaa ta'ee waan tureef namni isheen itti heerumtee jaallattee yookiin immoo fedhii godhatteef otoo hin taane maatiin jireenya daldalaa irratti waan bobba'aniif namni isheen itti heerumte immoo umriidhaan baay'ee ishee caalus konkolaataa waan qabuuf maamiltummaa isaanii jabeeffachuuf hariiroo isaanii cimsachuuf jireenya daldalaa isaanii guddisuuf jecha namni hedduu bakka garaa garaatii fuudhaaf illee intala isaanii gaafatee haa ta'uutii garuu maatiin diinagdee isaanii ilaaluun kan kennan ta'uu maatiin kiyya dubbatanii xalayaan anaa fi hiriyoonni koo barreessaa baane oduma guyyaa tokkotti dhageenyeen onneen keenyi isheerraa fagaate. Otuun gaafadheera ta'ee jedheenis gaabbeen sammuu kiyya hin rakkisne. Booddee irratti gaafadheen haala kanaan dhabuu koorraa rabbi na gargaaree gara jabina na dhowwatee baga otoon gaaftiin hafeetu humna jaalalaa onnee kiyyaanaaf ta'e. Barnoota koo kutaa 10ffaas xumuree leenjii konkolaachisummaas baradhe. Erga seegaa nan jabaadhee nan guddadhe haa ta'u shamarran garaa garaa bareedduu hanga fokkistuutti dheertuu hanga gabaabduutti kan durbummaa qabduu hanga hin qabneetti qal'oo hanga furduutti naannesseen gaafachuu jalqabe. Gaafadhee hariiroo jaalalaa waliin dhuumeen kiyyoo jaalalaa keessatti isaan kuffiseen hin bada otoo hin taane gaafadheen afaanuma isaaniitii amansiiseen toleen jechisiifadhe yookiin immoo tolinaa jedhan gaaddidduu kiyyaa isaanirraa fuudheen nama biraa bira keessaa. Gariin maaliif badde jedhanii erga tolinaa jedhanii booda karaa irratti na eebbisu. Gariin immoo gartuu tokko waliin yeroon gaafadhu amala kiyya walitti dubbatanii dhiisaa immoo amaluma isaatii gaafatee tole erga jettanii fi homaa sin harkaan barbaadu jechuu walitti illee hin qoosu. Anaaf garuu ergan mucayyoo kana jaalladhees dhabees miira jaalalaa dhugaa ta'ee onnee kiyya keessatti uumuu waan hin dandeenyeefi haala kanaan jiraachuun jalqabe. Waggaa 2 gargaaraa konkolaataa ergan ta'e booda dubartiin maatiin ishee konkolaataallee akka qaban natti himte. Konkolaataa ani konkolaachisaa jiru keessatti fuuldura foddaa yookiin immoo maddii konkolaachisaa yookiin immoo maddii kiyya teessee imala isheen raawwatti. Bifaan dubartii mananii kan dura jaalladhe fakkaatti. Tarii firooma kan qabanis yoo ta'e afaaniin gaafadheen hin ture. Jireenyi konkolaachisaa abbaa konkolaataa irratti waan hundaa'uuf tarii maaltu beekaa guyyaa tokko konkolaataa isaanii qabadheen konkolaachisuu nan danda'a jedheen mucayyoo kana haasofsiisuun jalqabe. Akka dubartoota warra ganda kiyyaa torbee tokkotti yookiin immoo torbee 2tti gaaffii jaalalaa koof tolinaaf jechuu hin dandeenye. Yoo xiqqaate amansiisuuf baatii 4 fudhate. Sanuu ana konkolaachisaa ta'een otoo hin taane konkolaataan guyyaa sana konkolaachise kan koo akka ta'e himuun mana jireenyaa akkan qabu dubbachuun kuusaa yookiin immoo magaazana midhaanii akkan qabu himuu fi lafa bakka garaa garaatii biteen akkan gurguru faayidaadhaan itti dhiyaadheeni. Ishiin illee maatiin ishee konkolaataa qabaachuun isaanii akkuma jirutti ta'ee mana baaburaa midhaan daakuu lafa bunaa bakka hedduutii mana jireenyaa magaala keessa bakka garaa garaatii akka qaban yeroo hundaa wanta natti himtuufi dura
tarii faayidaadhaaf itti dhiyaattus haa ta'uutii garuu eenyummaa ishee kanaan ofitti na butuu diduun ishee miira jaalalaa xiqqoo akkan isheef qabaadhu na godhe. Hojii kiyya dhiiseen ishee barbaachaa gara magaala isaaniin deema. Turtii naannoo baatii ja'as jaalalaan karaa bilbilaa erga waliin haasofnee booda yoo na jaallatta ta'e bultii na waliin ijaarradhu, yoommoo kan nan jaallattu ta'e kanaa ol si waliin haasofuu waan hin dandeenyeef walirraa gargaraa baanuu jechuun na gaafatti. Kawajiin dabarsinee eegatanii faaya jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Ijoollummaa qabaachuu baaddus akka maatii kootti ani nan fuudha jedheen dubbatachuun koo maatii koo keessatti kolfa akkanarratti uumuuti. Obboleessa kiyya hangafaa waggaa 8 kan naan gafuu waa'ee fuudhaa maatii kiyyatti kaaseen beeku. Obboloonni koo shamarranii kan naan gafan illee ni jiru. Anis waan kana jaalallee koo kanatti yeroo himu inni dhimma kee fi dhimma maatii keetii kan ani barbaadu amma jaarsa ergitees haa ta'u na buttee mana kee keessa akka na jiraachistudha. Jireenya dhaabbadheen daa'ima horachuun barbaada jechuun na gaafatti. Anis erga kanaatii maatii kiyyatti himuun illee dirqama waan natti hin taaneef ofitti ishee fudheen mana guddaa kireesseefiin manni kun illee mana kiyyadha jedhee ishee sobeen jiraachisuu nan jalqabe. Maatiin kiyyas maatiin ishees nurratti baranii bifa danda'amaa ta'een araarrellee maatii lamaan gidduutti bu'ee. Maatiin koos natti araaramanii waa'ee maatii ishee yeroon gaafadhu keessumaa waa'ee qabeenya isaanii wanta haati manaa koo kuni natti dubbatte miti. Konkolaataa qabaatanii qacarsiisanii oofsisuu miti, konkolaataan deemuuf illee maatii rakkatanidha naan jedhanii. Anis baay'ee dinqisiifameen dubbii guyyaadhaa gara guyyaatti natti dubbattuun illee keessi kiyya waan taraajamuuf dhugaasaa dhaga'een garuu afura waan hin baafadheef gara haadha manaa kiyyaa kanatti deebi'een an hinumaa nama baay'ee hiyyeessaa fi konkolaataas manas qabeenya tokkollee konkolaachisuun alatti akka hin qabne nitti hime. Isheenis baay'ee natti aarte, baay'ees natti qabamte. Ani maal kee jaalladheen ree kanan si waliin jiraachuun murteessee na goyyomsitee jirtaa. Ati akkana kan hin taane yoo ta'e har'aa kaaseen illee si waliin jiraachuun barbaadu. Maatiin kiyyaa nama hiyyeessatti heerumte jedhanii yoo na dhagahan inumaa na hin dubbisanii na qoodanii hafuu jettee natti dubbatte. Maali maatiin kee maal waan na ta'anii fi waa'ee isaaniis sirriitti dhaga'e waan hin jiruuf badaa laphee kee kana ol of hin kaasiniin anuu konkolaataa qabdu jedheen jalqaba si jaalladhee erga sinis hin qabne anis waan tokko hin qabne hiyyeessi walitti waan bareeduuf waliin haa jiraannu jedheen ishee kadhadhe. Baatii 2 erga waliin jiraannee booda tarii bultii gabaabaa kan addunyaa kanaa jedhamu hanga danda'utti uffata qabdu walitti qabachuun maatii isheetti illee otoo hin deebi'iin gara magaala gara biraatti godaanti. Akkanaaf deebitee na waliin jiraattuuf baay'een ishee kadhadhe. Haa ta'uutii garuu anarraallee adda baatee magaala deemte keessatti bultii ijaarrachuuf torbee tokkoyyuu yerootti hin fudhanne. Akkuma anaan haasofsiisaa turte nama biraallee haadha manaa koo taateellee otoo na jala jirtuu haasofsiisaa turte. Ergan dhugaa waa'ee ishee sirriitti hubadhee dhabuu kootti nan gaabbisiisu. Nama kana waliin bultii ijaarratanii umurii ofii guutuu jiraachuu miti halkan tokkollee waliin buluun baay'ee ulfaataadha. Baatii 2 keessatti maatii sana diiguun koo maatii kiyyaafis ta'e anaaf qaanii ta'us dhugaan jirtu garuu haqa waaqaa waan ta'eef faayidaadhaaf wal barbaadee kan walitti dhufe bubbee qilleensarraa ta'ee otuu lafa hin ga'iin bubbisee akkuma dhufetti bubbisee wal bira darbaa. Erga kanaa hanga hangafti kiyya fuudhuutti obsuun dirqama natti ta'ee amma garuu dubartii faayidaadhaaf jettee nan jaallanne barbaaddachaan jira. Ofii kiyyallee bakka garaa koo waan garaa koo argadheera. Rabbiif galanni haa ta'u. Konkolaataa nan qaba jennaan dhufte. Ana obboleessa keessan jiituu magareetuu Oromiyaa keessaa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Kawajiin dabarsinee eegatanii faaya jaaltu fageenyaan na dhoowwee.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessa keenya nuuf erge isiniif dubbiseen ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada keessan komentii jalatti akka qoodanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee haga yoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii. Kawajiin dabartee gaatanii kaayya jaaltu.